Nama seenaan qabne taa'ee sagadu kan namni argee irraa fagaatu. Nama seenaan qabne, nama seenaan qabne taa'ee sagadu kan firri argee irraa fagaatu. Ol seente manasa jijjiirte seenaasa maaltu si dhiba Yesuus abbaa dhugaa. Ol seente lapheessa jijjiirte seenaasa maaltu si dhiba Yesuus abbaa dhugaa. Ana tokee iddoo gadiiti, ana too barbaadame iddoo badiiti. Ana tokee iddoo gadiiti, ana too barbaadame iddoo badiiti. Akkamani dagadhare ka'umsa koo cal jechuun danda'u keessi koo. Naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu. Naaf jajami, naaf jajami, naaf jajami, naaf jajami. Naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu, naaf ulfaadhu. Naaf jajami, naaf jajami, naaf jajami, naaf jajami, naaf jajami. Oolmaan kee danuudha hin baay'ata anarratti haadha ga'oo namni martu jiraachuun koo gaafa keeti. Oolmaan kee danuudha hin baay'ata anarratti haadha ga'oo firri martu jiraachuun koo gaafa keeti. Dhaabata koo gaafa rakkoo sitti hirkadhee ole anoo dhaabata koo meejera gaafa rakkoo siin qabadhee ole anoo dhaabata koo gaafa rakkoo sitti hirkadhee ole anoo dhaabata koo gaafa rakkoo sitti hirkadheen ole anoo dhaabata koo gaafa rakkoo Yesuus siin qabadheen. Gaaddisa dhugaa, gaaddisa dhugaa, gaaddisa dhugaa, Yesuus gaaddisa dhugaa. Warri gaaddisa sini teeme gaaddisa dhugaa, gaaddisa dhugaa, gaaddisa dhugaa, Yesuus gaaddisa dhugaa.
gaaddisa dhugaa gaaddisa dhugaa mee jira gaaddisa dhugaa gaaddisa dhugaa Yesuus gaaddisa dhugaa cabakoo kan ittiin wal'aanadhu dadhabbii koo kan ittiin irraanfadhu cabakoo kan ittiin wal'aanadhu dadhabbii koo kan ittiin irraanfadhu gorsisaa laphee koo baqsaa jiraachuunsaa anaaf gaaddisaa jiraachuunsaa anaaf gaaddisaa jiraachuunsaa anaaf gaaddisaa jiraachuunsaa anaaf jiraachuunsaa anaaf gaaddisa warri gaaddisa sinii teeme anaaf gaaddisa jiraachuunsaa anaaf gaaddisa jiraachuunsaa anaaf gaaddisa maqaan kee anaaf qorichaa maqaan kee anaaf qorichaa maqaan kee anaaf qorichaa Yesus anaaf qorichaa Yesus anaaf qorichaa Yesus anaaf qorichaa Yesus jechuun koo na fayyada malee na miidhu na fayyada malee na miidhu na fayyada malee na miidhu Abbaa koo jechuun koo na fayyada malee na miidhu na fayyada malee na miidhu na fayyada malee na miidhu maqaan kee anaaf qorichaa maqaan kee anaaf qorichaa maqaan kee anaaf qorichaa Yesus anaaf qorichaa meerbada Yesus anaaf qorichaa Yesus anaaf qorichaa naafa baay'eetu gara keetti dhufe kan diriiree galee kan cabe baay'eetu gara keetti dhufe wal'aanamee galee dadhabaa baay'eetu gara keetti dhufe kan jabaatee galee wallaalaa baay'eetu gara keetti dhufe kanaaf shaala ta'ee naafa baay'eetu gara keetti dhufe kan diriiree galee kan cabe baay'eetu gara keetti dhufe wal'aanamee galee dadhabaa baay'eetu gara keetti dhufe kan jabaatee galee wallaalaa baay'eetu gara keetti dhufe kanaaf shaala ta'e ሳስበው የትላንቱን አስቸጋሪ መንገዱን በጸጋ ደገፍከኝና ገረመኝ አለፍኩትና ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው የኔ ጌታ ባንተ ነው Simbo kolfina ko tulfinisa Fagoda na wame jalalisa Altaka malasas na timbane Kawa ko muda ko dinni nargine Itinira ililesa Itinira tingalanisa Yomu 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 Itinirati galanisa Itiniratin galanisa Ergati jirate Karora ko kesa Erga Ergati jirat Jari Karora ko kesa Ergame Ergati jirate Karora ko kesa Malire sudanko Ija ko si arge Otwati dhabatu Iddo dadhabbii ko erga Ergati jiraat
karoora koo dubbadhu sodaan koo ija koo si argee otoo ati dhaabattu iddoo dadhabbii koo simannaa gaarii angafaa marii simannaa gaarii angafaa marii qabaataa namaa hin qabu harki isaa ittiin as dhufee jedhee darbuun danda'u sitnaa kaasee lafaan kufee hiriyaa namaa hin qabu harki isaa ittiin as dhufee jedhee darbuun danda'u sitnaa kaasee. Harka kee achi ol qabi. Isan barbaadu argadheen gala jedha ayyaati. Gaa'ela barbaadda, eebba barbaadda, fa'uusii barbaadda, dibata barbaadda, fudhattee galta waan barbaaddu. Dubartiin kun dhaqeen itti bu'ee fayyee gala jette malee mokkoreen gala hin jenne. Harka kee achi ol kaasi. Murteessiteetta tanaan fayyiteetta. Murtoo godhatte dubartiin kun. Dubartiin kun waan barbaaddu argattee galte. Wanti dubartittii daangeessu fayyuu isheetiif namoota baay'eetutti naanna'ee jira waan ta'eef amma fayyitutti daangaan sun isheen dhaamne. Amma fayyitutti namoonni baay'een sun isheen dhaamne. Ergaan si qaba. Amma fayyitee gadi baatutti waan si duraa haxaameera. Yesuus iyyuu eenyudha kan natti bu'e jennaan achi keessa waa'ee fayyisuu kan hin beekne waa'ee namoota baay'ee kan beeku Phexros dubbate. Murteessuudha waan guddaa. Haxaa'eef hin fayyu namni yoo amane malee. Tokko baay'ina namaa keessaa tokkittii fayyi ergaan si qaba. As markaba Phexros laga bule keessaa kan Phexros bichaatu milkaa'e. Warra kaanii hin yaamne Yesuus. Anis mul'atan arge amma. Warra waldaa dhufan kana keessa abbaan dhimmaa tokko argameera. An abbaa dhimmaa tokko hin jedha ayyaati. Warri fayyuu argan nama baay'eedha. Kan fayyagin nama tokkittiidha. Warri argan hin fayyine warra amane malee. Kanaaf namni kaanseerii fuudhee dhufee kaanseerii fuudhee gala. HIV baatee gala. Maaliif ennaa ittaan addufuuf hin fayyu namni utuun dhufin fayya. Utuun dhufin fayyite isheen manatti fayyite. Dhaqeen itti bu'a. Ergaan qaba. Dhaqeenii qaba jettee kan dhufte taa'uu keetii waa ta'eera. Achitti fayyite gaafa manaa baateeti ittan bu'atte. Baay'ee daangeffamtuudha dubartiin kun. Seeraan daangeffamtuudha. Dhukkuba ishee machuudhaan daangeffamtuudha. Yesuus biratti amaluma isaatti nama baay'eetu argama. Nama baay'ee sana keessatti adagaa argiti ergaan si qaba. Har'aa akkasitti si argan bor akka biraatti si argu. Bor akka biraatti argamte. Meeshaa tokko harka kee achi ol qabi bor akka biraatti argamaa dhiiti. Meeshaa tokko harka kee achi ol qabsi wanta dubbadha. Guyyaarraa kaasee kan kee milkaa'u ta'eera. Macaafni maal jedhaa sagalee isaa erge jedhaa ka isaan fayyisee jedhee boolla du'aa keessaa dubartoota Israa'el keessaadha Musee bichaatu milkaa'e. Warri kaan hunda'an malee ijoolleen isaanii achitti dhumte. Haadha Musee namni Gibxii ba'e hundumtuu maqaa ilma keetiif miraakiliin ta'edhan. Maqaa ilma keetiif laga ceenedhan ergaan si qaba. Maqaa keetiif zariin kee maatiin kee Oromiyaan biyyi kee waldaan kee bilisa ba'a. Kan keenya billaa fari'oontu fixe kan kee lagaa ba'ee dhimma baase. Inni arfaffaan aannaatu milkaa'e. Aannaan arrabsoo eelii booda milkoofte ka sadaabi bu'aala. Sakkaaram jedhe erga darbee dudduubaan dhufee tumboo'in jedhe. Maal jennaan bara qaxaroo sii qabeera. Mucaa ilmaa baatte. Qaxaroo qabeef bara giritti walii galleerra. Hojii wangeela Luqaas boqonnaa 7 sammuu koo keessa dhufe. Nama baras du'e keessa haadha dargaggeessaa sana michaatu milkaa'e. Warri kaan awwaalanii magalan kan ishee karaatti itti dhaqe. Karaatti itti dhaqeetu haadha sanaaf hin ho'ee jedha. Ho'eetu hin boo'in macaafa qulqulluu bichaa keessa hin boo'in kan jedhu. Anis amma raajii raaja sin boosisa utuun farfadhee sin boosisa
miidiyaan nu boosisa macaamni hin boo'in jedha harka keetti ol kaase har'a du'aa baatteen galtu karaattis dhufa Yesuus hin milkoofte dubartiin sun du'aa fuutee galtee fayyaa fudhattee galte amma nama addaa dhufe kana keessa hundumaaf hin waaqayyo tokkoon garuu dhaqee gatiitti harkaan qaba innis jalaa du'e fayyeera jedha na dukkaartu moon ifta na dukkaartu biyya eeyyee nama baay'ee dibee Saa'oliin iyyuu dibee nama baay'ee dibee mucaa tokkittiidhaan nama akka garaa kooti jedhe mistira koo sittane mayde ameen jira yaa kaati Gooliyaadin duwwaa ajjeesu miti nama akka garaa kooti jedhe namni akka garaa waaqayyo yeroo baay'ee rakkata garaa namaan qabu garaa waaqa qaba waan ta'eef garaa namaan qabu garaa waaqa qaba waan ta'eef Daawit hin rakkate kan isa rakkise dibata isaa miti nama akka garaa koodhe waaqayyotu adda baase maqaa sanatu rakkise ergaan si qaba hin sodaatin maqaan sirra jiru si rakkisa maqaan nama rakkisaa beekaa garuu milkaa'e Gooliyaadin ajjeese warra kilaashii baatan irra warra xoor saraawitii baatan warra boombii baatan irra mucaa dhagaa baatuun milkaa'e dhimma keetti matteetta waata yes ammas waan argu mee ankoo sagaleedhaan naa dhumeedha dhuftee dhugaa baata xumurameera guyyaa bari'u namni oyyaa bareedaa uffata isheen oyyaa dhiiga uffatti guyyaa bari'u namni bishaan dhiqata isheen dhiqattee irraan ba'u guyyaa kana hunduma foolii qabdi guyyaa kana hunduma dubartittiin asiin dabarteetti of eeggadhaa jedhu irraa kaase karaa barbaadde yoo deemte yoo amma milikitti irra hin jiru ergaas hin fudhattu hin beekte karaa barbaadde yoo baate milikitti kaleessaa irra hin jiru guyyaa kana hundumaa dubartiin kun ilaalaa yoo gabaadhatte akka ichaa deemti yoo du'a gahidhatte gara girgiddaatti maxatti harkaan sii qaba inni booddee si hambise rakkinni kee har'a sirraa kee dura si kaa'eera guyyaa kana hundumaa gabaa yoo dhatte darbiteetti nama bineensa rukute hin argine yoo harkaa ba'e maal ilaalee deema dhiiga akkas taate isheenis guyyaa kana hundumaa sargii dhattee hin beektu gabaa dhattee hin beektu waldaa dhattee hin beektu guyyaa kana hundumaa hoyyaa yoo qayyaratte dhiiguma qaxii irraa kute sekoondiitti itti buuteem hin kadhanneefim itti buute amma Yesuus duwwaa fayyise mine isheenis fayyiteettim isheenis of fayyifteem itti buute har'aa kaasee guyyaa lakkaatee kan sirra ture sirraa hiikameera mana qorichaatti nama dhiiftee dhufte jedha waan irraan deebi'aa mana qorichaatti nama dhiiftee dhuftee siin jedha waan indiddee mana qorichaatti nama dhiiftee nama mana qorichaa keessee kan dhufte dafiyaa ati eessaa dhufte daabeedhaa dhufte mana qorichaa yoom gashitanii amma yuttammaataa jira daa'ima obboleettii keetiiti yaa harkatti qamaa kee eenyuudhaan jedhe daa'ima obboleettii eeyyee amma lafa ciiftu hin beektu waan keessa jirtu hin beektu fincaanni irra ba'aa waan hundumtuu irra yaa'aa jira hakiimoonni funyaanitti waa ka'anii jiru daqiiqaa 40 booda utuu du'i bira ga'e Yesuus bira ga'eera daqiiqaa 40 booda sagalee haaraa dhageessaa fiddee dhugaa baata Haleluyaa jedhaayaati daa'ima dhukkubsatu wajjin kan rakkattu hin kaatu hin fuftu akkamitti geesse garaa keessa deema hin nyaata hin iyya of wal'aala hidda mar'ummaan isaatu gudunfamee jira hiikeera Yesuus dhaqitaay waggaa 2 guutuu sagalee isheen dhageessu yaa manumatti gattanii deemtu nan dhugaa nan eebodhaa maaloon hin jiru idimee ishee waggaa meeqa waggaa 2 har'a afaan isheetu hiikamee gala fidi maayikii siikeera yes yes guyyaadhaa kaasee miillaan deemuun daa'imuun dubbachuun ayyamameeraaf dhaqitaay
Haleluuyaa. Rifeerii baattee kan jirtu rifeerii. Inni rifeerii mana qorichaa. Diddee sii darbu rifeerii akkoo hin dhuftu as. Suuqa sana keessa kan jirtu surraabii kan uffattu dubartii wayi. Tiruusaa dhumaadha. Tiruusaa dhumaadha la. Kanaaf akkamiin fayyuu hin danda'u jedhanii gashan. Torban har'aa tiruusaa keessaa raammoo yaa'a. Tiruu haaraatu gala. Dhaqee raajii ka'ee dhufee masakkara natsaa baaseera Yesuus. Jira Waaqayyo jedhaa iyyaati. Abbaa manaa keessa jira. Aboo namicha kottu. Sirraa ba'uu jedhaniin mucaan fayyaadhaa. Mataatu waan ammanaati. Xiqqoo ittiin jedhan. Kanaaf baay'ee hamaa keessa irti. Irraa dhangala'u jennaan diddee dhuftan. Akiima asirratti geessaa mucaa ilmaa dhiyeessee ammattee dhufti. Qabi qabi. Amma boo'in wajjin jirtaam. Qobaa kee dhufte. Qobaa kee jirtaam. Nama si beeku iyyuu hin qabdu. Waldaan keessa. Beektu ishee namni si beeku tokko hin jiru. Hidhiin kee kaanserii ta'eera. Falan qabu. Jedhanii hakiimiidhaa sitti laannaan fudhattee hirmachaa dhufte. Hidhiin kee irraa kaasee kaanserii hin taane fayyaa ta'eera. Abbaa warraa kee jira ammas keessa. Eenyu wajjin jirtare? Daa'ima kee irra bishaantu jira. Bishaantu mataarra jira. Daa'imni mul'achaa hin jiru jedhan. Bishaan waraabuu fi daa'ima baasuutu adda adda jalaa ta'e. Bishaan yoo waraaban daa'ima qallata. Yoo waraabuu baatan immoo bishaantu dhangala'a. Har'a noormaali siif ta'eera. ኦሮምኛ አይችሉም ማዘር? ኦሮምኛ አይችሉም? እና ልብሽ ከዛለች ልብሽ ላይ ቁስል አለ። ትንፋሽሽ ላይ ምልክት አለ። በጣም ሁለመና ነፃ ውጭ ተፍቲ ይኸው ፊደል ፊ ማሊ ኩኑ አከሱመት ዱኩባ ኩኑ ቡሉቂ ኩኑ ኤሳ ፊድ qabamee jira afaansaa dubbachuu hin danda'u nambeelee hin danda'u qabamee lafa dha'ee ciise amma asitti dubbatee hiikamee walaccitiitti gala amma hin jedheem amma jechuun bor jechuu miti amma ammaan kakuu miti firaa amma jedhaa isinis na gargaaraati maqaan isaa eenyudha? Kaishumi itti qabi maayikii maqaan keenyudha yaa shumeedha ciao attal kishnay wajjin dhufti am kurraajiidha maaxanii keerra bishaan gudunfateetu jira jedhanii karaa tuubboo ficcaa keetii cufaa jira. Kanaan maaxanii kee baqafachuu qabdaalan maqasiin sitti hin bu'u. Har'a fasaashii hamaan tokko si keessaa bu'aa sana booda natsaa baateetta. Tanash maqaa kee fi eessaa akka dhufte Waaqayyo maal akkasii godhee gabaabsii dhugaa bahii? Maqaan koo Mulgeetaa Katamaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Adaamaa ganda Daabirraa hin dhufeerayyuu. Torbee irraa dura jechuudha. Qorumsa jireenya kiyya keessatti namni hin beekne tureyyuu. Baay'ee jechuudha naannoo guyyaa 4-5 turtii kana keessatti garaa kiyya naannoo marrimaanii kanatti fakkaataa akka nama waa dhiboo hin ganna dhiibaa yeroo mana fincaanii deebuutti mana fincaanii deebi'ee raawwadhee indagana mana jireenyaa seenu jechuudha barri isaa daran deebi'uudhaaf jechuudha inni na dhukkubu kun nama akka waan mixmixaawii nyaatee waan akkasii natti fakkaata gaafa tilmaamte jechuudha deebi'ee immoo dhiigni koo ana keessaa hin coba akkasitti gadi baay'ee coba ture. Eessaani kan dhiigisi ba'u? Dhiigni kiyya karaa bubbaatti na ba'a karaa nagattaa jechuudha. Hammamiif si dhukkubee mana yaalaa immoo deemteetta? Kan dhukkube naannoo guyyaa 5 guyyaa 6 guutaa torbanis guutuudha baatu mana yaalaa deemee marfee fi kiniina liqifamnaa kennanii tuni isaanumayyuu waa tokko arganne hin dhaabbadhuun taa'u torbee irraa dhufee raawwadhee taa'uu waan dandeenyeef achumatti jechuudha immoo kana qabadhee riqachaan ture jechuudha baay'ee nan cinisfadha akka dubartootaa jechuudha yeroo da'anii jechuudha. Sanii booda abdii kutachuudha kan ka'e kadhannaallee kadhannee seexanni abdii na kuchiisee raawwatee maatitti galuuf jechuudha achumatti duuf murteessi waan ta'eef guyyaa torbee irraa jechuudha asitti nan hirmaadhee
ergamaan naamee raawwatanii namni inni keessa cubaa jiru namni dhiphina guddaatti jirtu jedhanii Sagalee raajitiin si waamanii. sagalee raajitiin kana dubbatanii na waamanii nan bahee karaa isa garaa teessu namni dhiigi si ba'u. Amma ergichi nara jirutti nan dubbadha. Karaa isa garaa teessu dhiigi kan si ba'u. Waaqayyo oyyaa keessatti nu fayyisa. Oyyaa nurraa fuudhee nu ilaalu akka kimi. Hin sodaatte? Yaa? Hin sodaatte mini? Sin ba'u? Yeroo attamii? naba yeroo mana fincaanii baay'ee bakka akka dubartoota cinaafatu caalan baay'ee cinisfadhaa. Si dhiiga? Na dhiigaa batalaa samoonni baay'ee bakka baay'ee humna kiyyoon na dhukkubaa jira. Mana fincaa irra taa'ee iyya. Gubasa, si nyaachuusa, samoonni kan baay'ee sitti hammaataa jira. Baay'ee dhukkubaa jira baay'ee. Har'a utuutiin qaana hin qaxee sirraa kutadha Yesuus. Ameen. Baay'ee sodaachaa ba'e jechuudha. Abdii koo waan kutadhee tureef nama iddoo kana dhaabbatee harsa ba'u natti fakkaanne ture jechuudha. Yeroo ba'utti jechuudha. Waaqayyo humna fayyisuu isaa gochaan anatti agarsiisa jira. Yesuus naa galateeffadha. Amma fayyitee jirta dhibeen sun yeroo sana dhaabbatee jechuudha. Yeroo sana dhaabbatee bakka. Amma nagaa kee. Nagaa koodha. Omtuu yoo hin jiru. Omtuu hin jira. Waaqa sana nagaa isaa deebise Kiristoosiif galata. Maqaan keenyudha eessa dhuftee? Maqaan kiyyaa Ashannaa fi Taammiruu jedhama Gandaadaa Gadambalaatti irraan dhufe. Dhuga baatiin kee maali? Maal dhuga baataa? Cinqatiin qabaayyuu halkan ni arraffisu ture. Cinqatii kana sassan dhufe. Cinqati kanaan waggaa meeqa rakkattee? Waggaa ifana jammare waggaa lama hin ta'a. Waggaa lama guutuutti rakka. Yeroo itti rakkachaa turte sana Kiristoosin fudhatteetta? Ay dura fudhadheetan jira nan bahe gisee warri keenyallee keessa jiranii keessaan deebi'e mana amantaa keessa. Isaan booddee cinqati kanaan utuma rakkattuu gara mana yaalaan deemne? Karaa mana yaalaan naqne karaa mana qaalluu deemeen ture. Achis dhagnaa cinqatiin kun irraa dhaabbachuu hin danda'e. Manni qaalluu maal siin jedhe? Isaan nama sitti hojjechiifatedha malee kana naaf arguu hin dandeenye cinqatii kana. Naaf akka isaan kana naaf arganan barbaada garuu isaan kana naaf arguu hin dandeenye. Manni qaalluu kun yeroo meeqatti deddeebite? Yeroo baay'eetti deddeebi'e aga ji'a 3 ji'a 4 itti deddeebi'ee jira. Ji'a 4 kana guutuu furmaata sii laachuu hin dandeenye jechuudha. Isaaf furmaata naa laachuu hin dandeenye ana tokkoof. Isaan booddee dhumarratti maal goote? Dhumarratti bakka anaa gamnaan karaa mana amantaa kanaa dhufee as dhufee asitti naaf qaratanii. Si gargaara jedhanii waan akka birrii wayii irratti daggabamee kan sii kenname. Qalabatii kee kan godhatte raadoo saakalaajiyas. Inni gaama. Yoo ati fiduu sodaatte illee quba kee qalabatichitti jiru achi ol baasi. Carraa guddaan sii kenne. Birrii meeqaan bitatte gaa? Birrii kanas nan bite. Meerre gara biraas fidi. Kanas maala sii godhan egaa? Laali wannoo ta'e. Maal ta'e? Dubartii natti fakkeecha halkan gisee hundaa. Dubartii natti fakkeecha. Dubartii natti fakkeecha? Maaltu? Akkanumatti hin jeetu. Dubartii ma dhufaa? Dubartii matee natti dhufa. Eeshi. Kanaan booda mana qaalluu tokko deeta si fayyisanaan jaani. Nan bitadhee innis na fayyisuu didee namicha tokko biras nan naqee si fayyisanaan jee birrii 2,200. Birrii 2,200 baafte kanatti. Kana meeqaan bitte? Kun 3,000. Kunoo 600. Achi dhaabadhu. Na ilaali. Dafkee abai. Nan dhaggeeffatiin ciraan kee abai. Yaa'i jedhe. Ergaan birrii kanarra teessee dubartii halkan bira bushitu. Yaba keessa. Dafi caraan bai. Caraan bai keessa dafi. Itti namaniin ishii. Kaawwadhu itti namaniin garuu. Sanaan booda narraa dhaabbate bakka. Erga gaafa iddoo kana dhuftee kadhachiifattee dhukkubni cinqatii ji'a 4-5 ol si rakkisaa ture sirraa citee jechuudha. Narraa citee. Sabni kana dhaga hundumtuu galata Waaqayyoof haa laatu. Amma nagaa keetii nagaan baatee galtaa jechuudha. Nagaan an bahee galaa hirriba kiyyas nagaan arrafa duraan rafee tuyyuun bulu. Ji'a arfan kana guutummaa hirriba raftee hin beektu? Hirriba rafee hin bulu. Isa kana guutuu Waaqayyoo sirraa cabsee jira. Narraa cabsee jira. Isa kana gochuu danda'u Kiristoosiin maal jettanii? Gara mana qaalluu yeroo deemte manni qaalluu sun
waan sii laate qaba. Caatidhaa irratti hidhame malee birri irratti kan irratti hidhamee jira. Birrii kana irratti naaf hidhan. Maal siin jedhanii kanarratti maal siif hojjechiisanii? Birrii kana bitadhoo si fayyisaa naan jedhan. Garuu inni na fayyisuu hin dandeenye irratti illee isa wannoo jedhanii caatidhaa irratti hidhamee na fayyisuu hin dandeenye. Birrii kana meeqaan bitatte? Birrii kana gisee sanii kan qubaatis nan qabaayyuu 3,500 namiti 600. 3,600 bitte. Isuma kana keessaa umaa sii gochuu hin dandeenye. Homaa gochuu hin dandeenye waan tokko. Deebi'ee illeen 2,200 irratti hojjechiisee homaa gochuu hin dandeenye waan tokko furmaata dhabnaan gamana dhaabata. Erga dhumarratti furmaata dhabdee irratti hojjechiiftee qaaluunis umaa sii gochuu dadhabee gara Kiristoos dhuftee fayyina argattee jechuudha. Fayyinaan argadde gamana. Sabni kana dhageessan maal jettu Yesuusiin?